namantaatu sichi deebite jedhaniitu naaf raajameera du'a Yoya harka fuunee nageenya irraa waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtan hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo kun sagantaa chaanel eebbisaa entertainment guyyaa guyyaadhaan viidiyoo gara keessan qaqqabsiisudha. Egaa akkuma baratamee guyyaa guyyaadhaan chaanel eebbisaa entertainment irratti odeeffannoo haaraa fi barnoota ergaa qabu akkasumas Pranki garagaraa qoosa adda addaa qabannee ni dhufna. Gara fuula duraatitti kameeramaanii gaafa qopheeffannee jenne viidiyoo ciccimaadhaan akka gara keessan dhufnu abdii qabna. Akkasumas viidiyoo barnoota ni qaba jennee eegnuufaa hojjechuudhaaf karoora jirra waan ta'eef ammaaf chaanela kana jabaadhaatti 10,000 nu gashaa jidduu ji'a tokko keessatti chaalenjii nu kennametu jira. Ji'a tokko keessatti yoo 10,000 siif galee badhaasa siif kennina namni naan jedhe waan jiruuf anillee na hawaasni kiyyaa nan qaaneessanii na jajjabeessan jedhee abdii keessanii chaalenjii isa fudhee jira. Chaaneluma koo irratti chaalenjii san immoo mallaqicha hoon argadhee ani ofii kootiif osoo hin taanetti yookiin mana amantaa yookiin rakkattootan ittiin qarqaara waan ta'eef kanaafuu na jabeessaa isiniin jedha. Jabaadhatti ji'a tokko keessatti sabiskiraayibii 10,000 nagashaashii amma 4,000 bichaan nu hafe waan ta'eef 6,000 jirra. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana viidiyoo amma asirratti isin mul'isaa viidiyoo baay'ee nama gaddisiisuu fi viidiyoo baay'ee arguudhaaf illee nama qaanessuudha. Dhuguma nuti Itoophiyaadhaaf jechuu yeroo jennee dhuguma nuti lammii tokko, dhuguma nuti saba tokko, dhuguma nuti obbolaa'a, dhuguma nuti dhiiga tokko qabna gaafa jennu nama jibbisiisu keessa jirra jechaadha bara kanatti. Mee viidiyoo kana laallee walitti deebina. Viidiyoo sakandii 50 hordofati walitti deebina. تنشي እንደዚህ ይደረግም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አንዳንድ ደላላዎች በጣም ታሳዝናላችሁ በተለይ ደግሞ ሴቶች ደላላዎች ምን አይነት ጨካኝ ናችሁ እቺ ልጅ አሁን ያለችው ዱባይ ሀገር ነው ታማ የተሰቃየች በበሽታ ትኬት ወደ ሀገር ቤት ራሱ ትኬት ተቆርጦ ካልተላከልሽ አልሸኝሽም قدم لما مطاش مطاش አጋጣሚ በሽተኛ ሆነች ታመመች እንዲ ተሰቃይታ እስከምትሞት ድረስ እየተጠበቀች ቤት ውስጥ የት እንዳለች ሎኬሽናችሁን ሁሉን ነገር አግኝቻለሁ እቺ ልጅ አንድ ነገር ብትሆን ማለት ነው ከተጠያቂነት እንደማትወጡ አሁን አሳውቃችኋለሁ እንዴት ነው ወገን ለወገን እንዲስተካከሉ ስላልተንረቴ ዋና መገድሲሱ ደታ መቃ ደላሉ ታን ዱባይ ንጆለ ዱባራ ፊደኒ አከሲቲ ሆጂን ታኡ ፊዲዴ ዮኪን ሆጂን ኢሳኒ ሆጀቺሰን ባይናኒ መለቀ ሱደኒ ፋራ ፍደተኒት ዱበርቶታ ቢየራ ፊደኒ ደበርሰኒ ጉዴቺሳ ጅረን ጀቻዳ ታቴ ደከና ኩን ታቴ ባኤ ነመሚዱዳ ኬሰቱ ሸመረን ኬኛ ወሪ ሃራ አፋኒን ቤኒ ዱበታቹሌ ሂንደንዴኒ አፋናምቴ አመቦሌቲ ኬኛ ቪዲዮ አርግተሰን አከት ለፈረ ጎዶዴ ቀጠቀጠኒ ጀቹ ደላሎኒ ዱራ ማልፍ ቢያባተ ዱፍተ ጀዳኒኒ ምጨውተን ሆጂን ታኡ ፊዲዴ ደምቴ በነሳኒት ደብቴና ቀጠቀጤ ደላል ላላ ዱበርቶኒ ሞ ዱበር ጋራጀ ቤኛ ደላላ ዱበርቶታ ሞ ሜላላ ቢኔይ ካና ጀቹዳ ቢኔ ሰውዳ ጠበላት ጀርኩን ዱጋ So obbolleeti keenya kan akkam godhamsinitti fakkaata reebdee hamaarratti raawwattee kaate gaafa ishiin akkasitti dhukkubsattee jettummoo biyya nagashi jenna biyyallee singalchoot biyyarraa tikkeettiin birrii Itoophiyaa irraa maatiin keessii muree tikkeetti SSC ergee sigalcha malee sumunii takkaa singalchu jettee mallaqa yoo xiqqaate birrii 450 irraa fudhatanii fidan ijoollee akkanaan kana asfidanii immoo hojiin kun isaaniif hin ta'u gaafa as gahan garuu miidhaa akkanaa kana irraan geechisu dallaalonni tokkoffaa ijoollee keenya angorsa isinii kenneen jira kana durallee waa'ee Dubaayii kana irratti cal'istanii Dubaayiin deemu osoo hin taanetti dallaal irraan deemta sun nama akkamiiti ka ittiin biyya irraa dhufta sun nama akkamiiti maatii isaa nama kana biyyaa beektu boru qabatanii onni simmiidhe yookiin rakkoo isinirraa gahe faamiliin kee nama kana dhaqee hordofee to'achuu danda'a yaada jedhu kaasee ture. Namoonni keenya garuu ilaalcha kana hin dhageenyu miidhaa nurra gahu ofuma keenya gaafatudha yookiin ofuma keenya itti kunna garuu ta'uun qabu. Waan namni nuun jedhu gorsa namoonni nuuf kennan illee yeroo tokko warroonni social media soballee gabaasa jechuu dandeessan. So ani jira soballee fakkeessanii diraamaa hojjechuu, qoosaa hojjechuu, ergaa dabarsuun hin ta'a. Qoosa san keessa ergaa dabarsuun jira. Garuu immoo dhugumaan illee wanni dhugaa gaafa hojjetamu nuti xiyyeeffannoo ittiin kenninu warri yuutubaroota ni sobanii jenna. Wanti tokko yoo soba ta'e wanni hundi soban ta'u.
normaalee wanti dhugaan jiru miidhaan akka jiru beekuu qabdan. Amma obboleetti keenya kana akkasitti ishii miite oduu dallaala maatii ishii beektu taate osoo nama biyyaa namni ishii beeku ta'e muka itti naqanii mallaqa ishii irraa fudhanii miidhaa ishiin asirratti asiin irra geechiste kanallee biyyaa akkasitti daqiiqa takka osoo hin turre deebisaniif jechuudha. Soo nuti ilaalchi keenya boodatti hafaa wanni nu godhee fi miidhalee akkasii kana kan nurraan geechise sababoota kana. Sababni cimaan isa kana. Maaliif ofii keenya namni nutti himu dhageenyu isammoo ofii keenya hin beeknu. Dogongora keenya kana. Egaa akkuma argitan obboleetti keenya akkasitti ishii dararanii rakkoo kana hunda irraan gahanii biyyallee gashuu diddanii haga ishiin duutu eegaa jirti. Ishii maatiin horii gurguree yookiin mallaqa liqeeffatee obboleetti keenya kana biyya abbaa isheetirra haa hojjetattee jijjiiramtudhanii birrii kanatti sarakkabanii as dhuftee hojiin hin taane fi hin milkoofne miidhaan akkasii kun irra gahee odoo mucayyoon tun achitti dhukkubsattee duute hoo reebicha kanaan kan akkanasitti dadhabdee ol ka'uu dadhabdee duuddi ishii citee lafeen ishii caccabee qaamni ishee daakuu ta'ee miidhaan akkasii kun irra qaqqabe jechaadha. Haa ta'u garuu nuti ilaalchi waliif qabnu akkami? Dhalli namaa kun eenyutu itti gaafatama obboleettiin keenya osoo lubbuun darbee? Yaa obboleeyyan kiyyaa dhaamsi ansiniif dhaamu tokko qofaadha. Innillee maal sinitti fakkaata? Waan namni siniin jedhu hojiitti hiika. Dallaalonni Dubaayii hojii siniin gashitu. Hannarratti hojjette bineensi caalu bineensa ulaa xabalaa jechuun dallaala Dubaayiiti. Jaalattus jibbitus hin deebina dallaalotarra. Imbaasiin ni tursiisa jedheeti namoonni baay'een wanni dallaalan deemuuf. Dafeesii deebisuu yookiin dafeesii erguun laali miidhaa sirra gahu laali waggaatti illee si adeemu karaa mootummaatiin karaa seeratiin deebi. Dallaalli giwaxxiidha. Namni isaan to'achuu danda'u hin jiru. Achi fiiza sinii deebisuu laalti ijeensidhaan walii galtee ijeensi hattuun ni jirti waan ta'eef ijeensidhaan walii galtee hannarratti hojjetan waan ta'eef mallaqa guddaa sirraa nyaatu garuu miidhaa siirratti geessisanuu laaluu qabda. Har'a bichaa si miidha seena isin bicha ishee tana bichaan argina namoonni miidiyaatti hin bahin kana dura ijoollee lama viidiyoo isaanii argitanii jiraattan karaa sooshaal miidiyaa hawaasa kanarratti durba lama maaliif hattee baatee moobaayilii hojiin naan taane naa qayyari jetteen ijoollee san lamaan qabanii qaxaqqatan afaan Oromoo dubbachaa jechaadha viidiyoo waraabanii uleedhaan caraggadanii keessattuu dubartiitu ijejaa irri rukutaa dubartiin hin dhaabattee irraa dubbatti keessattuu bara namichi dubartiin ergitee du'a hin sodaatu akkuma jedhanii namtichi akkasitti isaan roobsuni dubartii asii dhaabattee ijejji inni rukuta jechaadha. Keessattuu namni harka dhiira ta'e sooshaal miidiyaa hawaasa kanarratti bahee dubartii akkasii rukutu jechuun baay'ee qaanyeedha. Akkasumas maqaa dhiirotaatiif iyyuu gaarii miti jechaadha ilaalchi kun. Haa ta'ume isa hin dhiisna. Kanatti deemina waa'ee obboleetti keenyarra akkasitti dararaan akkasii irra gahee dhukkubsattee du'aaf jireenya gidduu jirtu kana jechaadha. Sagalee ta'aa fi sooshaal miidiyaa hawaasa kamirrattuu bahaa iyyaa fi furmaannaa argamuuf yoo danda'amellee hawaasni illee qarqaarree obboleetti keenya kana gara biyya akka galtu gochuu qabna. Lubbuun gaafa isheen darbitee dallaala tokkana ishii godhee dallaalarraan akkas deemtee akkasitti duute jennee gaafa sarreeffa ishii maxxanse osoo hin taanetti har'a gaafa lubbuun jirtu birmachuu fi qabna hawaasni kun jechaadha. Egaa akkuma argaa jirtan kana lafarra foqoqxii dhaabachuu hin dandeessu reebichi hamaan irratti ta'ee jira jechaadha. Ani dhaamsa shamarran keenya biyya namaatti galtanii yoo biyyallee qayyarachuu barbaadan Dubaayin gaafa deemtan immigireeshinii seeratiin deema. Yoo dallaalan deemtan illee immoo dallaala ittiin beektan, dallaala maatii isaa beektan, dallaala nama beektan, dallaala gosa isaa beektan, warra isaa beektan bor dhaqxanii maatii nama sanii qabachuu nama dandeessanii irraan deema. Malee dallaaluma argitanii dhumaaf dafee sin oofa bichaadhaaf mallaqa keessanitti kennitanii mallaqa keessanitti naftanii fayyaa keessanitti naftanii hojiin hojjettanii hin milkooftanii miidhaan kana hin jedhamne akka sinirra gahu beeka. Kanuma sinii dhaama shamarran keenya waan namni siniin jedhu warri yuutubarii mallaqaaf jettanii sobdan jechuu dandeessan garuu miti. Bakki akkanaa kun bakka sobaa miti. Bakki akkanaa kun bakka qoosaa miti. Bakka lubbuu fi bakka qubna garaati jechaadha. Bakki itti qoosnu bakki itti sobnu bootaa qaba. Wanni marruu bootaa isaa qaba. Kanaafuu obboleeyyan keenya itti fayyadama. Wal gorsadhaa obboleetti keessan biyya Dubaayin deemaa jirtu dallaala biyya Dubaay qofa osoo hin taane biyya kamuu kan jirtu irratti xiyyeeffannoo gochuu qabda. Nama maatii isaa beektu, nama duuba isaa beektu qabachuu qabda malee cal'istee dhumaaf argee dhumaaf irraan deemuu qabda. Kanuma siniin jedha. Gorsi tokko akka namummaa akka obbolummaa yoo isin nu fayyada jettan viidiyoo kana sheer walii godhaatii dallaala seeran ala akkanatti nama miidhu kana irratti illee duula taasisa.
dallaalota waan akkana hojjetan kana keessattuu hattuu akkanaa kana namoonni miidhaa akkasii isinirra gaheetaniin argitanii jettan lakkoofsa isaanii suuraa isaanii maalummaa nama sanii miidiyaadhaan maxxansaa. Maaliif hawaasni biraa akka namni biraa irraan deemee miidhaan akkasii kasirra gahe kun akka obboleettii keetirra hin geenye. Ani obboleettii keenya akkanatti lafarra gadooddee foqoqxee dhukkubsattee miidhaa akkasiirra gahe kana gaafan ishii argu akka waan obboleettii kootitti baay'ee keessi koo nagadde jechaadha. Gara jabeenya dhalli namaa waliif qabu keessattuu maqaa biyya keenya dhahatanii dhugaa addunyaan tun hinuma kan nu dandeeche nuti gara jabeenya akkasii kan qabnu addunyaan kun kan nu dandeeche faraduufillee dhiisuufillee namatti ulfaata. Abbaan firdii waaqayyoodha. Farada eenyuyyuu duniyaa har'a sirraa nyaatee siti taphatee si baddale boru akka isaa kaffalamu hin irraafate. Waaqayyo akka argu wanni ati dhoksaatti hojjettuu fi wanni ati fuula fiititti hojjettu waa hundaa kan beeku waan ati garaatti yaaddu hundaa kan beeku waaqayyoon akka sirraa kaffaluun irraafate. Dafqi namaa ilma namaa akkasitti gidirsitanii yookiin dhibbistanii mallaqa isaallee nyaattanii hojii sanillee seenan hin taasifnee fi miidhaa akkasii irraan geechistan akkasinitti murtaa'u hin irraafatina. Abbaan firdii samiidha isin argaa waaqayyo jiraatadha aangoos qaba isatu murteessa. Kanaafuu shamarran keenya biyya namaa gaafa deemtan of eeggannoo cimaa godha. Dallaalota irraan deemtan nama kana duuba isaa yookiin baagiraawundii isaa beekuu qabdu. Yoo baagiraawundii nama kanaa hin qabne caalistanii deemtanii miidhaa akkasii kana sinirra gaha jechaadha. Kanaafuu galatooma waan dhaggeeffattanii viidiyoo kana sheer walii godhaati ergaa guddaa akka raawwattanii fi miidhaan akkana akka dubartoota keenyarra akka hin geenyeef wal qaqqabsiisati. Dallaalota akka deeman baagiraawundii dallaalota yookiin duuba dallaalota sanii akka qorataniif akka isin fayyadu jedhee viidiyoo hojjedhe waan ta'eef walii sheer godha shamarran keenya waan dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii sheer godha wal qaqqabsiisa. Thank you.